Ashama akkam jirtu jaalatamoo fi kabajamtoonni ilmaan Oromoo yaada amma dubbachuu barbaadu yaada dheeraadhaa miti yaada gabaabduu takkan qaba. Yaadni sun maalinni yaada kan akka laayikii hin fedhu akkas sheerii gootanii uummata Oromoo biraan naageessanii barbaada jechuudha. Yaadni kun maalinni yaadni namni nani qabu amma ijoolleen yeroo hiriira nagaa bahanii akkasumatti jeequmsa amma deemamaa jiru kanarratti ijoolleen yeroo rasaasan rukutaman akka bishaan ittiin kennine. Maaliif yoo bishaan itti kennitan ijoolleen kun oggasuma du'anii jechuudha. Kanaafuu nama rasaasan ahametti bishaan kennamuun sirrii miti jechuudha. Wanni godhamuu qabu dhiigni sun yeroo sanatti yeroo ijoolleen dhiigdu sanitti wanni sun qopheeffachuu qabdan maalinni baala bakkanniisaa muka bakkanniisaa jedhamu warri beektan muka san guurtanii mataa isaa tumtanii akka tambootitti jechuudha. Tumtaniiti bakka dhiigni jiru sanirra hin keessanii jechuudha. Bakka dhiigni jiru sanirra keessanii dhiigni sun hin dhaabbataa. Haala kanaan namni dhiigni baay'ee dhangala'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu baalli sun namallee miidhu. Kanaafuu yoo yeroo qabaatan yeroo sanitti namoota ijoolleen rasaasa rukutaman ijoolleen dhiigni dhangala'aa jiru yoo argitan yoo akkasumatti mataan isaaniillee buruqe yookaan immoo fottoksan wanna amma mana yaalaa gaani yookaan immoo amma mana qorichaa gaanitti baalli sun naannoo keessanitti yoo ka argamu ta'e baala san qabatanii baala saniini akkasittiin dhimma bahuu dandeessanii jechuudha. Baala bakkanniisaan kun baalli isaa babal'aadha. Garuu yoo kichuu isaa gara olii fiixee isaa baay'ee barbaachisaadha. Inni battalumatti dhiiga dhaabaa jechuudha. Kanan jechuu barbaada. Lammaffaa immoo wanti nani asumarraan ibsachuu barbaadu maalinni ilmaan hawaannisaa ammallee hamummachaa jiran of eeggannoo guddoodhaan waan keenya irratti abbaa ta'uudhaaf waan biddeen qophaa'e nyaachuuf namoota baay'ee harka dhiqatee ta'aa jira. Kanaafiyyuu qabsoo dhiigni fi lafeen ilmaan Oromoo itti dhangala'aa jiru kanarratti namoonni hamummachaa jiran hedduutu jira. Kana of eeggannoo gochuu danda'uu qabna jechuudha. Lammata sadaffaa asumarratti wanti nan jechuu barbaadu namoonni hojii mootummaa keessa jiraatanii akkasumattis immoo hojjetaa gandaa ta'anii waan milishaa gandaa ta'aniif isaan irratti tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Namoota keessaa ilmaan Oromoo dararanirraan kan hafetti namoota ilmaan Oromoo ajjeesanii fi hiisisan irratti tarkaanfiin fudhatamu malee namoota dhageeyyii lakki isaan biyya keessa mootummaa keessa hojjeta jedhanii tarkaanfii irratti fudhachuun kunillee waan kanarraa of qusachuu qabnaa jechuudha. Maaliif nama nagaa ta'an sanii fi tarkaanfiin kun irratti fudhatamuun sirrii mitiin jedha. Egaa yaanni kun namoota akkasirratti akka tarkaanfiin hin fudhatamne tarkaanfiin kun akka dhaabbachuu qabu jedheetiin amanaa. Haa ta'u namoota ilmaan Oromoo ajjeesanii fi ilmaan Oromoo qabsiisaa jiran irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuun kun sirriidhuma qabsoodhumatu gaafata diinaf fira otoo hin jedhin kanarratti hojjechuun barbaachisaadha.